Shamarree waggaa 12 dargaggeessa waggaa 20 wayii dirqisiistee buttee erga manaa bahattee booda manguddoo gara maatii mucaatti ergattus maatiin mucaa yeroodhaaf eeyyamamaa hin turre. Amma garuu eeyyamamaa ta'anii fi maatiin yookiin manguddoowwan gara maatii mucaatitti deemanii nikaa akka hidhuu fi jedhan oduuwwan nu geessee jirtu jechuudha. Akkasumas oduu dabalataa abdataan kaamilaa irraa amartii isaa baafatee jira. Kaamilaanis waan jettee qabdii hanga xumuraa qophii keenyatti yoo nu waliin turtan oduuwwan kanneen kan dhageessan ta'a turtiin keessan nu waliin. Ashama harka fuunee hordoftoota Masiyaarsituu jarra jirtu bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanala kanaan faaraa taate subscribe gochuun gara maatii kootti dabalamaa. Warroonni maatii koo taatanii na hordofaa jirtan guddaa galatoomaan isinin jedha. Guyyaa har'aa oduuwwan gurguddoon lama kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Akkasumas oduun keenya inni tokkoffaan jara footoo irratti argaa jirtan kanaadha. Shamarree waggaa 12 dargaggeessa waggaa 20 wayii dirqisiistee erga buttee booda manguddoo gara maatii mucaatitti ergattee turte. Haa ta'u malee garuu maatiin mucaa irraa fudhachuu hin dandeenye. Amma garuu gara maatii mucaatitti deemanii nikaa hidhuu fi akka hidhan oduuwwan nu geessee jirti jechuudha. Oduun keenya inni lammataa mootii abdataan kaamilaa irraa amartii baafatee jira. Kaamilaan maal jettee fi deebii akkamii laatteef kan jedhu abdataadha fi hanga dhumaatitti yoo turtanii kan oduulee kana dhageessan ta'a jechuudha. Egaa gara oduu kiyya jalqabaatitti yoon isiniif deebi'u shamarreen tuni dargaggeessa kana erga buttee booda manguddoo ergattee turte jechuudha. Akkuma beekamu yaa ta'u malee garuu eeyyamaniifis turanii guyyaa kaleessaa garuu gara fuula miidiyaa isaaniitiin dhufaniiti jechoonni isaan jedhan yookiin dargaggeessi kuni wanti inni jedhe jechuudha. Daqiiqaa muraasan booda dhufanii nikaanuu hidhuu hedanidha kan inni jedhee dubbate jechuudha. Anaaf garuu inni kuni waan ajaa'ibaa natti ta'e jechuudha. Maaliif jettanii egaa akka aadaa biyya keenyaatti akka aadaa Oromootti jechuudha. Dargaggeessi tokko shamarree takka yoo bute jechuudha fudhatee ni bada iddoo sanii ni bada iddoo san hin taa'u yookiin immoo yoo maatiin isaa fi maatiin mucayyoo walitti dhiyoo ta'anillee fagoo ta'anillee butee iddoo biraa deema jechuudha. Sababbiin isaa bakka san yookiin mana jireenya maatii isaa bira taa'a yoo ta'e shamarree kana butee achi taa'a yoo ta'e maatiin yeroo san intala keenya butee jira nu daffaree jira jecha jedhuu fi nu tuffateeti kan jedhuu fi mucaa kana hiisisuu danda'ani. Kanaaf maatii mucayyoo biratti maatii mucaa biratti deemanii barbaadan waan ta'eefiyyuu achii fudhatee iddoo biraa badaa jechuudha. Yoo qabsiisuudhaaf illee maatiin karaa seeraa deemaniyyuu gara mucayyoo dhufan mucaan hin jiru hin beeknu jedhaniiti maatiin kan ofirraa morman ta'a jechuudha. Innaa kanaafi iddoo biraatti deeman jechuudha. Kana keessaa Muktaarillee intala kana fudhatee iddoo biraa akka jiru dubbateeti jira jechuudha. Innis maaliif na qabsiisan na hiisisan jedhee waan sodaatee fi iddoo biraa waliin mucayyoo kana waliin badanii turanii jechuudha. Garuu guyyaa kaleessaa immoo wanta nama rifachiisu waan baay'ee rifadhe tokko jechuudha. Maatiin gara yookiin manguddoowwan dhufanii nikaanuu hidhuu hedanii jecha jedhutu isarraa dhagahame jechuudha. Manguddoo kana eenyutu ergatee akkamitti nikaan isaanii hidhama kan jedhu baay'ee tokko gaafii natti uume jechuudhaan sammuu kiyya keessatti baay'een gaafii natti ta'aa ture jechuudha. Mucayyootu manguddoo ergate moo akkasumas immooti isatu manguddoo ergate moo eenyutu eenyu bira deemiti nikaa hidhata nikaan kunis eessatti hidhama kan jedhu baay'ee gaafii natti ta'e jechuudha. Maaliif aadaa keenya yeroo tokko tokko balleessuun sirrii miti waan ta'eefiyyuu jechuudha. Nuti aadaa bareeda qabna. Aadaa boonsaa qabna waan ta'eefiyyuu kan ammootu balleessuun sirrii miti jechootan jechuudha. Har'a namni jecha kana dhagahu baay'ee gaafii itti uuma akkuma kootiyyuu jechuudha. Kanaafidha akkas jedheetidha jecha inni guyyaa kaleessaa dubbate keessatti jechuudha. Garuu ani hangam beekutti dargaggeessi tokko yoo shamarree takka butee manguddoo ergata. Manguddoo san yoo maatiin mucayyoo irraa taqabbalan jechuudha. Gara maatii mucayyoo deemanii achitti nikaa hidhatan malee maatiin mucayyoo bakka isaan ijoolleen kun badanii jiranitti deemanii ijoollee kanaaf nikaa hin hidhanii jechuudha. Kanaaf
dubbiin garam garam akka deemaa jirtu ana naaf galuu waan hin dandeenyeef giraa waan natti galee fi waan naa galuu dhabeefidha jechoota isaanii keessatti jechuudha. Baay'ee tokko naa galuu dhabee isa dhugaa dubbachuudha fi akkamitti maatiin micayyoo bakka mucaan jiru kanatti deemee nikaa isaaniifidha. Muktaar keenya sirreeffadhu jecha keessiin jechuun barbaade micayyooti si bute moo situ ishee bute kan jedhullee anaaf gaafii guddaa natti uumee jira jechuudha. Yoo butamteellee jiraattee micayyoon manguddoo ergatte rakkoo hin qabu. Garuu mootu jechoota kee keessatti sirreeffadhu sin jechuufani karaa maatii micayyoo deemneetu nikaa hidhanna yoo jette sirraa bareedaa jechuudha. Egaa gara oduu keenya lammaffaatitti yommuun isin dabarsu jechuudha. Abdataan Kaamilaa irraa amartii isaa baafateetii jira jechuudha. Amartii kana erga irraa baafatee booda Kaamilaan maal jettee deebisteef kan jedhu nu waliin turaa kan dhageessan ta'a jechuudha. Kaamilaan erga amartii kana abdataan ishee irraa baafate Kaamilaan maal jetteeni harki kootu amartiidha amartii kee hin barbaadu jettee dargaggeessa kana qaanessitee jirti jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf shamarree tana hedduu shamarree ishee dinqisiifadhee fi isheedhaan boonedha jechuudha. Maaliif hoo jettanii inni amartii isheedhaaf bitee quba ishee irraa kaa'ee gaafa amartii kana irraa baafate ishee doorsisuu barbaadee ture jechuudha. Garuu Kaamilaan shamarree cimtuu waan taateef harka kennuu fi yookiin immoo fuula itti kennuu hin dandeenye indoom yeroo amartiin keenarra jiru irra harki koo yeroo ammaa kana irra bareeda jette mucaa kana qaanessitee jirti jechuudha. Abdataa baay'ee qaanessitee jirti jechuudha. Ani garuu Kaamila hedduu tokko dinqisiifadhe kanaaf shamarran keenya ofiin boonuu qabnaa jechuudha. Sababbiin isaa dhiirri tokko amartii fedha isaatiin yoo nuuf godhe yeroo wayimmootu yoo amartii isaa nurraa baafate harki keenya amartii akka caalu akka Kaamilaa kanatti dhiira saniif deebisne itti himuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Malee amartiin narraa bahee jira amartiin koo narraa godhatee jira naaf deebisi jedhanii bo'uun waan akkasii hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf yeroo hundaayyuu nuti shamarran maal ta'uu qabna ofiin boonuu qabna jechuudha. Sirriidha harki keenya yoo amartii caalaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf guyyaa kaleessaa Kaamilaan haala saniin abdataa qaanessitee jirti. Abdataan baay'ee tokko aaree gaddee jira. Akkasumallee yaada isaa koomentii irratti warroonni deebisii jettamoo dhiisi jettanii naaf deebisaa jedhee jecha jedhu dubbateetii jira jechuudha. Garuu shamarreewwan akkanaa kun nuuf haa baay'atanii dhiirota qeequu barbaade osoo hin taane amartii takka bitanii amartii jechuun waan taraadha waan taraa nagariidha maaliif shamarreenis deemtee bitattee harkatoota godhachuu dandeessi jechuudha. Garuu amartii nutti godhee nurraa baasatee deebi'ee mootu nu doorsisuun hin qabu waan ta'eefidha jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa oduun kiyya gurraa kiyyaarra kana fakkaata garuu dhimmicha Muktaarii hedduu tokko na ajaa'ibe jechuudha. Eenyu akka manguddoo ergachaa jiru baay'ee gaafii natti uumaa waan jiru keessaa tokkodha. Micayyootu manguddoo ergatamu isatu manguddoo ergatamu akkamitti maatiin micayyoo bakka ijoolleen kun wal fudhatanii badanitti deemanii nikaa isaaniif godhan kan jedhullee gaafii natti ta'e jechuudha. Jechoota isaanii guyyaa kaleessaa dubbatan keessatti egaa gammachuun keetis gammachuu gaarii siif haa ta'u siin jenna Muktaariin jechuudha. Baga gammadee baga ittiin si gahee haa ta'u malee garuu haalichi isaa waan nu galuu didee fi osoo ifa nuuf goote nutti tola. Maaliif nuti aadaa qabna. Aadaa ittiin guddannes qabna waan ta'eefiyyuu kanaaf aadaa kana jechoota tokko tokko nu jalaa hin balleessinaa isinin jechuu jaalanna. Kanaaf isinitti haa tolu hanga viidiyoo itti aanuun turtiin keessan.